Gaafii guddicha. Gaafii san duraa gaafii ansi gaafadhutu jira. Konkolaataa tokko yeroo yaabbachuuf dhuftu konkolaachisaa isaa dandeettii fi beekumsa ga'umsa inni qabu isa dhugaa osoo hin bariin konkolaataa tokko itti of amantee meeshaa kee itti fe'attee ruuxii ta'e itti kennitee keessa seentee teessa. Taa'uu qofaa miti itti of gattee itti of amantee rafta. Akkasuma xiyyaara tokko namticha xiyyaara oofu paayileetii tokko eenyummaa isaan beeytu yoo tarii sagalee isaa yeroo inni of gabaasu xiyyaara keessa dhageesse malee achi dura argitee hin beektu. Meeshaa keetii fi ruuhii ta'e tatakka malee lammaffaa deebiteen afuufamne isii san fuutee isatti of kennitee kaatee xiyyaara kortee qilleensarraa kiiloomeetirii 5 kiiloomeetirii 6 haga kiiloomeetirii 9 fagaatee siin barari'a. Meeshaa kee guutuu itti fe'attee paayileetii kan xiyyaara san oofu takka maqaa isaatu gaafa xiyyaara seentu dhageessa. Gahumsaa fi beekumsaa fi dandeettii isaan barre hin garre. Garuu ruuhii ta'e takka ta lammaffaa deebiteen afuufamne itti kennitee xiyyaara kanatti of gattee qilleensarra baatee ooyitaa xiyyaara san keessa raftu. Maalummaa isaa amanteeti. Maalii isaa beekumsa isaa amanteeti moo? Daa'ima tokko abbaan wayita fuudhee asii gara samiitti ol darbu daa'imni ni kolfa. Wanni isa kolfisiise harki wayita inni gad deebi'u akka inni lafatti hin kufne irreen isa qabdu akka jirtu waan beekuufi. Ogeessa fayyaa doktora tokko qaama kee operaasyoona godhee qalee sirreessuuf qaama kee billaha isaa jala ciibsita. Osoo inni xiqqoo dogongoree hidda tokko muree guyyaa san ruuhiin si keessaa baha ta'a. Ogeessa fayyaa san ammachichi duraan garre hin beektu. Tee itti of kennite. Haakadha duniyaa wantoonni fakkeenya sii kaahe kun muraasa jiruu duniyaa keessaa ollu keessaa tokko. Nama mallaqa itti kennitu ka wajjin hojjetattu kan nahaa eegu jettee waardiyyaa balbalaa keessu ogummaa fi dandeettii isaa hagam beekne ta'uu wajjin hagana makhluuqa aalama hagana of amantee ilma namaa kan dadhabina isaatii fi hanqina isaatii fi laafina isaa beeytu yeroo hagana amantee itti of kennitu famaa dhannuka birabbil aalamiin ka aalama hagana amante رب العالمين هجم أمانتا قافا جرون دنيا ستي قلقلوفتي بتامرق الدنيا قوتون ستي بلبلة شفتي أرضين بالأنتون ستي إباتي قمني بالأنكن ستي هجوج أمي دنيا تنرى فرمات الأبدي تقولوا يا الله يا الله جد قاف أوجيس فيا لما إيه لكمني كي وانين إسا ولا لمي دوان سيكنمو قامك لكبك تتقرودي دي تقولوا يا الله يا الله جد دوني أبتي ويتقلاني بتامرقان ببين نفتيها فرسيتي أولين كاتي قدين سدي بيتي ضل من تدعونه كان كدت قوتون سي هركا بدي بتا مرقتي لالتو قوتم بشاني في يؤسي لالتو سميم لين أبدو تقول يا الله جدا كيساسي فوق ربي قاف ميك ركو علمنا ما أصو والجهي كيساسي فوق هندن ديني جتش يا الله جلو كونكشنين نيتوركين كي أسيقرا عرشي تتك أبتين فرم ركو ميكا سراكا هنك أبدو مصيبان ميكا ستي بوتي وصو دنيان كون قوتون غرقالي مصيباسا اين يسرى بوكيسو هندن ديني قلت يا الله جدتي كيسا سيفور انك أبو ربي افدوبا كي دي بيتي ولالتو غارين جيرينيا إرى تركان فتي لغا جيرينيا هدو جيتي نفتي
bu'aa bahii meeqa keessaa haada rahmata isaa si ergee achi keessaa si fuudhe rabbi hin qabdu yaadattu. Gaafa kiisiin ontee goydee waan nyaattu waan ilmaan keenya achiftu dhabdee gabbaatee kadhatuuf safuu teetiif dhabdee qulta yaa Allah sijaadaa takka buufattee achi gubbaan bilbillee seelaan dubbanni rabbi rakkoo meeqa keessaa sin fuudhe. Yoo itti beekan akkanatti gabayatan kan ilma namaa maalummaa isaatii fi ogummaa dandeettii isaan beeynitti of kennitu rabbii jiruutee harkaa qabu. Jiruutee ta rabbi hoogganu rizqii tee ta rabbi harkaa qabu fayyaa kee ka rabbi harkaa qabu fuuldura kee ka rabbi harkaa qabu akkuma kaleessa kee ceesisee si fide borii keellee riqicha hedduu gaarreen hedduu akkasitti harkaanfachiisu deemu maa abdii irraa dhabda rabbi. جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام فقال لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. جابر بن عبد الله أكن أجل إيقاباسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصو الدنيا تنران ديمين guyyaa sadi dursanii dhaamsa jabaa tokko nuu dhaaman jedhe. Osoo isaanuu duniyarraan deemiin guyyaan sadi gaafa isaanii hafu dhaamsa kana nu bira kaa'atan jedhe Nabi Muhammad. Dhaamsa guddaadha. Waggaan 23 booda eega dhume dhaamsi kun cuunfaa jireenyaati. Gudunfaa lubbuu addunyaa tanaati. Maal jedhan Nabi Muhammad? laa yamuutanna ahadukum. Tokkoon keessan du'ee akka rabbiin biraan dhayne illaa wa yuhsinu dhanna billah. Rabbiin biraa osoo abdii gaarii qabaatu malee jedhan. Rabbi na salphisa, na xiqqeessa, jahannamin na darba, na jibba, naan araaramu jechoota kan of keessaa dhiqaa. Abdiin teessan, abjuun keessan guddina, fageenya, dagaagina, bargaagina akka tahu rabbii keessan biraa qabaadhaa. Osoo abdii gaarii isa biraa qabdan malee hin dhufinaa rabbiin bira jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf ulamaa'ni duraanii maal jedhan warri salafa duraan dabran nama sakraa du'aa seene machiin du'aa isa cuunfite bira taa'anii ma'asiyaa isaatiin dogongora isaatiin yakka duraan inni laaqaa dhufeen isa sodaachisuun hin ta'u jedhan. Bakka sakraatitti rahmata rabbi qofatu haasahama jedhan ulamaa'ni. Akka inni abdii godhatee rabbii ofii bira dhaqu. قيل لأحد الصالحين نمتجة توكو إسارو هنك يسابه فكاته إنك ستموت دؤود متابرجدني فقال يودو إين برأك جنان. قيل له عند رب العالمين رب العالمين بردهم تجردين إسا خير جرينك يقوتون هرك إساتوري كخير فجين الرايو إسا برا نت أفاتوري برا كيسو مما لك آئك جراد واني بدو مالي جري. الله أكبر. جاء أعرابي إلى ترجمان القرآن وحبر